jirtu maatiin channel keenya jirtu bannee jira hin banne nuti hin tolle kanaaf banne YouTube channel keenya warra on subscribing goone subscribe gochuun dagatina like gochuun dagatina video haaraa qophii haaraa qabannee dhufaa jirra kanaaf isin irraa kan eegamu subscribe gochuu qofa like gochuu qofa amma ji'a kana video ajaa'ibaa hojjechuuf qophoofnee jirra. Yeah, ready. Kanaaf torban tokko booda qophii haaraa, qophii ajaa'ibaa, qophii adda ta'e waan dhufaa jirruuf YouTube channel keenya subscribe gochuun, like gochuun, nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jecha ani immoo qophii kana kan isinii dhiyeessu eenyu jedhama tokkummaa. Are you ready for doing that talk? No, I'm not ready. Why? I'm busy for some problem. Kuni afaan Oromoo sti watu kujidi. No, I can use only English language. I cannot speak Amharic or Arabic, but Tino, I can speak Tino, Dandaya. Tokkummaa, subscribe, share, comment, button, cuqaasa. አሁን እዚህ ጋር ማለት የፈለኩት ያው እንግዲህ እኔ ነው ያው No ማለት ኦሮሚክ አናና ሜካኒ namni mootuyu nama barachuuf waa gochuu qaba. Inni suni ani Oromiffaa, Amaariffaa, Oromiffaa isaatu na barsiise. YouTuberii anatu barsiisaa jira. Jenni amma nuti qopheessinu akkaataa haala yerootiin Oromiffaa daftaniitiin baratanii akka na barsiisetti isin barsiisa haala tokko isinitti himna jechuudha. Hanga kana kan barsiisuu kiyyaaf anillee gammachuu guddaatti natti dhagahamee jira. Barachuu keetiif ati amma mee maal sitti dhagahame? Ani amma namni duri siqala shoosho maalii naan jedhani amma isa hunda isaatu nan beeka. Amma waqeerraa isatti eessaa dhufte garuu ati dhaloonni kee? Ani dhaladheetiin guddadhe Oromiyaa keessatti. Akkamitti Oromiffaa? Oromiffaa namoonni naannoo keenya jiraatanii hin danda'ani. Asaayuu hin danda'ani. Namni ani hangafti kiyyaa hin danda'a. Taphataa ijoollee wajjin caawwataan yeroo ta'an dheedhaan caawwata. Hin fiigaa hin taphata. Kanaafuu hin danda'a inni. Hin danda'a. Eeyyeni. Amma of fuulduraaf kitaabalee afaan Oromootiin barreessuu waan akka ani qabsoo ani amma gara fuuldura Oromummaa nagaleera. Oromummaan akka ta'e eessa akka dhufe namni dhufee biyya isaatti rakkisuu akka barbaadu nagaleera. Amma reefsi galaa. Amma reefi nagaleera. Wanti biyya kana keessatti dalagamaa ture kitaaba baay'ee na dubbisiise. Ani kitaabolee hedduu kitaabolee hedduu seenaa qabsaa'ota Oromoo maalii ka jedhu natti kenne ani Oromiffaa dubbisuu hin danda'u garuu isatu naa godhe kana baay'ee galateeffadha. Isinillee mucaa cimaadha irraa baradha.
Kanaafuu nama afaan Oromoo guddisaa jiru keessa Bakrii Saaphaloo maalii jedhan isaanitti aane yeroo amma genereeshinii amma kana keessatti kaayyoo intini guddaa gahee guddaa kan taphachaa jiru. Gahee guddaa fiigaa taphachaa jira. Galatoo. Taphni kun immoo kowaasii isinitti fakkaachuu qaba. Aadaa eenyummaa. Tikikili. Maali tikikili dha? Kanaafuu koo karaa yeroo itti aanuuf qophii biraa isinii qabanii dhiyeessina jedhii wayii hanga jettu waa tokko jedhii haa xumuru. Bakka yoo ani isinitti tole guyyaa bira hin taphanna koomeentii irratti mucaan kun natti tole deebisi jedha barreessa. Marakkoon hin jiru namoonni na barbaadan illee bilbila kiyya isarraa fudhachuu dandeessu. Keessaan dhuftanii. Kanaaf qophiin irraa kana fakkaata yeroo itti aanu waan bedee waan biree isiniif yaadne isiniif himna. Har'aaf kanuma irratti xumurree jirra. Galatoomaa.